weellisaaf qabsaa Oromoo jaba ture. Jabaan Oromoo hedduun guyyaa lubbuun isa addunyaa tanirra lafee deebiin qabne godaantut adoo jabaa kidiidoo gaawwaleetiif qaroo akliiba waa tafata illee jannaaf jabeenni isa hin himamu. Kun akkuma Oromiyaatti waan itti walii galamee godhan fakkaata. Jannaaf jabaan akkasii Oromiyaa bakka fedhe keessatti ag lubbuun jir seena dansa hojjetullee ag lubbuun isa lafee deebii hin qabne godaantut seenaan isa irri hin baamu. Weellisaan kiraaraaf kilaashii qabatee qoonqoo isa mi'ooftu akka damma suniin sirbe deechisuun sirnoota garboonfataa dur dhaabattee rifachiisaa uummata isa dammaqsee mirgaa firii abbaa biyyummaa uummata Oromootiif falma tur maqaan isaa artist Biqilaa Guyyoo yookiin Abbaa Waariyoo jedhama. Waarii maqaa ilmi isaa hangafaa yoo ta'u akka Oromiyaa kutaa Booranaa tabbaan ilmi isaa hangafaatiin yaamama. Seena qabsaa'arrallee lubbuun jiru kan irratti Boorana Global Miidiyaan qophii gabaabduu tokkosaniif qopheessee jira. Yooyya nageenni badhaadha babaaroofa fayyaayyuu jennee naga sangaafannee gar sagantaa keenya guyyaa har'aa dabarra. Qopheessaaf qindeessaan sagantaa kanaa dhaddachi godaana duubaati itti dhiyaadha jenna. Amma hoolle diyo amma amma hoolle amma hooya amma hoolle diyo amma amma hoolle diyo amma diye amma diye amma diye amma diye wakiro be bisaan gadakise bisaan jinna madda siidakise maddi jibraati fuloo lakkise kaala nabbee fayyaadhu nyakkise abuuranii dhiyoo si fuudhanii guyyaa fuudha dhadhaa si muudanii aguntutaa dhufe si bubbutaa olee wayyee diyyoo nolee wayyee rigaa muree diyyoo nagaggaroo maqaan boorii godolaa magaroo nagaggaroon ilkaan addeessite ilkaan booraa tamboon balleessite abuuranii dhiyoo si fuudhanii guyyaa fuudha dhadhaa si muudanii aguntutaa dhufe si bubbutaa olee wayyee diyyoo nolee wayyee rigaa muree diyyoo nagaggaroo maqaan boorii godolaa magaroo nagaggaroon ilkaan addeessite ilkaan booraa tamboon balleessite amma hoollee diyyoo amma amma hoollee amma hooyaa amma hoollee diyyoo amma hoollee amma bara akka bara amma miidiyaan lafa baafatee oduuf odeeffannoon akka bubbee bonaatiif qilleensa doolessa miidiyaa hawaasa gubbaa bubbisaneet barnan barbaadan argachuun aglibsuu ilaa yeroo namatti hin fudhanneet weellisaan Biqilaa Guyyoota jabaan sirbaan guloota Oromiyaa kamiyyuu waliin gahee sirboota aadaa Booranaa shaggooyyee dhiichis tirrii kunkummeef geelloon adunafin jabaan kun sirbootaan guloota Oromiyaa cufayyuu gubbaa naannahee waliin kaga'e waggoota baay'eef waa'een isa hin dubbatamu innillee waggoota baay'eef miidiyaa irraa fagaachuun nan daddarbinaa mina dhiisaa akka nam tokkootti bultii yaad bardheera ture hojii keessa oblaaf tafquufee mina dhiisaa antattaaffadhee ba'uuf keessaa yeroo na dabarti dhaqqabsiisa kanaaf fardi collee yaabbadhee gulubsiisa kanaaf mina dhiisaa jirutii fooyyessa jechuun eegi sirban nagara amateen duum miidiyaa irraa fagaatee jiruuf jireenyi isaa fuuldeeffatee amantii isaatiif jireenyi isaa jabaatee bultii isaa irratti xiyyeeffatee jiraachuu dhageen. Artist Biqilaa Guyyoota Oromiyaa mogga kibba godin Booran Arda Yaaballoot bara 1950 tabba isa Guyyoo Gusiyyaa fi haadhi isa Diqqoo Guyyoo irra dhalate. Achumatti iskuulallee tokko jedhee bara 1962 man barumsi Yaaballoo dur yookiin man barumsa laqa jaatanii ariihammaat tokko jedhee gammoojjii Booranaa barnoota jalqabe. Artist Biqilaa Guyyoota barnoota isa itti fufuun bara 1978 barnoota isa kutaa 12ffaa xumure. Barnoota isa kum xumureen akka imaammat barnoota hagaafasee namni kutaa 12 xumure. Tajaajil tololtummaa waan kennuuf dhaabbat mit mootummaa soordu jedham keessa waggootaaf uummata isa tajaajila ture. Achiin duuba gar kolleejjii deemuun barnoota isa eegi xumureen duub piroojeektii soorduu keessa qaxaramee uummataaf biyyaaf biyya isaati agumni isa tajaajila ture. Jabaan kun ijoollummaa isaatiin gitaar taphachaa sirboot diqeennan dhagaa gudda sirbaa gitaar isa taphachaa suutumsuut gara artii dhufe. Walumaa galatti Biqilaan jaalala artiif qabuun artii jabaatee bara 1978 afaan baqaffatee tokko jedhee sirbuun maayikii qabatee qoonqoo isa midhaaddu suniin sirbu jalqabe. Osoo akkanumaan jiru akka lakkoofsa addunyaatti bara 1991 eegii abaahoon duri chaartar keessa baheen duubatti eebbisa addunyaatiin wal baratan. Achumirra kaasee qabsoo Oromooti akkuma afaan Oromoo barsiisuun dabballoota qabsoo bilisummaa Oromooti akka sabboonummaa saf dhaalchisuu waliin tattaaffatanii aarsa hagan hin jedhamne waliin saf kanaaf kanfala turan. Biqilaa fi eebbisaan dhalootaan godinoota gargaraa ta'anii malee qabsoon isaan walitti daggaaf lubbuun eebbisa addunyaa tanirra laf dhugaa godaantu addaan warri hin baamne. Sirboota eebbisa addunyaa hedduu Biqilaa Guyyoota kenneef jedhan. Fakkeenyaaf nan didiin dubbii tiyya dabalatee sirboota hedduu akka Biqilaan eebbisa addunyaatiif kennee dubbatama.
Eegi wal baraniin duub bar jajjaba gaaf qoodhabeen Oromiyaa seentee dhamaaf dheeffa lafa Oromiyaa soorattee abbootii lafa biyyaaf biyya isaan itti dhalatti irraa baaftee Oromoot kumaatama maqaa baa'oo deeggartan jedhuun ammoo ilmaan Oromoo hedduu miiliyoona adamsitee taan qaqqabdee fixuun hedduu hammuu harchallee akka zuwaa'iif qaallittii fa'aa galchitee teensaan qeencirra ciruu jalqabde. Bar jaba sun kaabaa'oon duri ammoo jalqabbar 1990 yookiin ammoo waggaa 30 dur bifa raayyaa yabamsuun uummata dammaqsuuf artist Eebbisa Addunyaa fa'aa waliin gammoojjii Booranaa keenyaaf Itoophiyaa keessatti golboof malbee areeroof baddaan liibana dunafin ak badda baalee Eebbisa Addunyaa fa'aa waliin deemuun namoota dammaqsa turan keessaa warri lamaan mata qaraati. Bosona Oromiyaa keessa jireen ulfaata jiru muuna qabsoof jiruuf jireen ulfaata hedduu waliin dandamuun ag lubbuuf kennanii harki nyaapha seenuu waanuma hedduu warqunnam. Biqilaan gaafa afaan Oromootiin sirbuu yaaddoo ta'etti afaan Oromootiin sirbee Oromootil boruutiif ilgalchuu jira wal qunnamsiisee uummata sirni hamaan duddaaf gara waliif galcheedduu wal garsiise. Qabsoo abbaa biyyummaatiif uummata kakkaasee akkan jechuu yoo sirbu biqilaan dukkanatti ilkaan baasee nu ciniin ifaatti nurra fagaatee ximbiriir ekiraa tiyyee nunaasiis Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaas jedhee waggaa 30 dur Oromoof Oromiyaa falma ture. Dukkanatti ilkaan baasee nu ciniine ifaan nurra fagaatee ximbiriire. Dukkanatti ilkaan baasee nu ciniine ifaan nurra fagaatee ximbiriire. Ekiraa tiyyee nunaasisee nu rifaasisee. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaasee. Ekiraa tiyyee nunaasisee nu rifaasisee. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaasee. Artist Biqilaa guyyoota warreen Oromoo ta'uun isaanii qofti shakkamtootaaf yakkamtooti irreen isaan tolchitee manneen hidha abbootiin irree jaartanneen akka Makalaawiif Qaallittiif Qilinxoo guuramanii hadha jajjabduu hedduu hambuuqqachaa turan keessa nam duraati. Yeroo qabsootan geegessa turanii qabsaa'onni gariin bira kufanii isaan gariin qaamaaf qalbiin miidhamanii sabichaan dagataman keessaa Biqilaan nama hangafaati. Namni kun nam waggoota dheeraan durallee qabsaa'ota Oromoo buleeyyii kanneen akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Malcaa, Eebbisa Addunyaati Agirphaa Gaanfuree, Daawwite Mokkonnanii Agusmaayyoo Muusaa fa'aa waliin qabsaa'aa bahe. Qabsoo fincilii warri dhooseen manneen hidhaa godin Baaleef Gindiritti argaman keessatti qabsaa'ota lubbuun hin jirreef kanneen lubbuun jiran hedduu waliin sirni hamaan sun wankii galchuuni. Carraan jeela warbuus. Dhaloota Abdullaa Jirma Kannatoo fa'aas namni yeroo jalqabaatiif Oromiyaa gam Booranaati muuziqaa ammayyaa kanaan loqoo Oromoo Booranaatiif loqoo Oromiyaa goloota maraa akkasumallee afaan Soomaleetiin weellisuun Booranaaf Oromiyaa wal garsiise artist Biqilaa guyyoota yookiin Abbaa Waariyooti. Biqilaan waa'ee Eebbisa Addunyaas ganama hagaar sololoof gaarreniif gammoojjii Oromiyaati. Eebbisaan anaafsii hinaafanii areeroof mooyyaleen ubaasayyoo jedhe Biqilaa waliin Booran dabalatee baddaaf gammoojjii Boorana keessa waliin jiraachaa kan turan yoo ta'u jajjaboon ilma Oromoo seenaa warri dalakuun yoomillee kan dagatamuu miti. Hariyyummaan Biqilaa fi Eebbisa Addunyaa Booran qofa kan daangeffamadu hin taane Boorana ol deebi'anii mujja yookiin Shurumeeda akka Shaggar Finfinneetti agi Eebbisa Addunyaa lubbuun dabartuun manum tokkees waliin jiraachaa turan. Halkan abaaramtuu bar 1990 keessa barraa garbarii gulat Ibraan nyaaphama warraa cabsite isaan lamaan galaafachuuf kaatee Biqilaan akka carraa ta'ee sababa achiin buliniif lubbuun isaa waaqaan baatee namarra ta'e. Sila guyyaan sun gurmuu wayyaanee suniin nyaatamuun isaa waamamaaf shakkii hin qabne. Eebbisa lubbuun dabarraan Biqilaan du'isa irraa afuu dadhabuun jabdu dhukkubuuf miidhaan hagan hin jedhamne akka sirgeet namoonni itti dhiyoo jiran hedduu irra odeef. Sirbootii Biqilaa waggoota 30 lakkoofsiisanillee bulanii hoolanillee yoomillee kasammuu nama keessaa hin bannee fi hayoomillee caqafamanii hin quufamne. Biqilaan abbaa albaam kaasetti sadiiti. Fakkeenyaaf sirbootii isaa Galatoomii, Obsii, amma hoollee nadhiisamee ka jiraadhu maal qabsamni hoyoo waliigal Oromiyaa sidhabu kan keen beeku malee hiriyya ijoollummaa qabatama faan sirboota isa keessa isaan muraasa yoo ta'an Biqilaan Boorana dhalatus geelloof dhiichise adoonafin sirboota aadaa Oromoo goloota gargara bareechee nam taphate. Inni artii Oromoo keessatti qoodni yeencaa nam qabu yoo ta'u nam jaba kan iyyaafachuufillee akka hin tolle sagaleen isa eegi dhabamte waggoota kurnu sadii ol lakkaa'amanii dabranillee
bareedina muuziqaa afaan oromoo keessatti ashaaraa guddaa tokko kaa'ee dabruun onnee dhaloota keessatti guyyaa har'aa yaadatamaa jira. Gootichi yeroo kana barbaadamee argamuufillee kan nu dandeessis miidiyaan hawaasa jiraatullee irratti argamee haal kee jiruu fi waanis qunnamta akka gurruu mataatiin gahee hin beeku. Taatullee oduuf odeeffannoo namoota dhiyoo jiran irraa arganneen sirba dhaabee gara amantiif fuuldeeffachuu isaa firaa faanta isarra qorqorannee jira. Bakki jirutti ammoo guyyaa har'aan nagaa fayyaa qabaachuu isaa Boorana Global miidiyaan oduuf odeeffannoo namoota isa dhiyoo jiran irraa argatee yoo mirkaneessu. Jiruuf jireenyi haganna qab jaalalum keessan sabii kooka qalbii na dhowwal kaniif guyyaa bu'aa buusee himimmaan danda'ee nan obsa Oromiyaa togaraaniin sirbisaati. Artistooti Oromoo hedduun warri bar jajjaba sun keessa sab kanaaf dhaabatee sagalee sab kana ta'uun mirgaa firee uummata Oromootiif falman hedduun isaanii ool sab kanirra qaban dhabuun gaaf rakkatan mul'atullee jabaan akka Artist Biqilaa guyyoota tokkichi quxxa humaa hadoo jiru gaaf akkana dhokat namooti hedduun goloota Oromiyaa gargaraa irraa gaafachaa jiru. Kanaaf nulleen waa'ee isaa odeeffannee isanii qopheessuuf dirqamne. Bakki inni jiru nagaa fayyaa umrii dheertuu fayyaa guutuu dharraanaati. Hayya caqabtootteen Boorana Global Miidiyaa seenaan jannaaf jabaar dhalli lubbuun jiru Artist Biqilaa guyyoota yookiin abbaa waariyoo ha guyyaa irra saniif dhiyeessin kan fakkaatu. Akka sagantaa dhibee walitti deebinutti roobaaf nagaa kennu tura. Kanke beeku malee kiyya nagubee yaanni kanke nagubee amma gargar fagaannee duri wal baruu baannee shakkii kottumee. Kanke beeku malee kiyya nagubee yaanni kanke nagubee amma gargar fagaannee duri wal baruu baannee dambii kottumee. Guyyaa yaada hin oolu waahela ufiraa dabee shakkii kottumee waahela ufiraa dabee shakkii kottumee waahela ufiraa dabee shakkii kottumee kanke beeku malee kiyya nagubee yaanni kanke nagubee amma gargar fagaannee duri